Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti hin amannaa. Ameen. Warri si tuffatan hundi gara kee ni dhufu, kophee miila keettis ni sagadu. Ati magaalaa Waaqayyootti Xiyoon jedhamtee ni waamamta. Raajicha Isaayyaas boqonnaa 60 lakkoofsa 14. Tanta karake baname balbal jannata Mariami desu agako ya gulguletti nafkadu mako arme yesus adarana tanta karake baname balbal jannata Abban silale samira taeto zinkan argate durba ebbifamtu ababo urgoftu kennan kan gutamte fannul make jalatti haadanaaf laatamte fannul make jalatti haadanaaf laatamte Mariami desu agako ya gulguletti nafkadu mako arme yesus adarana tanta karake baname balbal jannata Ada jaltu Mariam gifti ko namiladu malo na furide puko serra dabae jirachum barbadu wada fano jalati kananitti gammadu wada fano jalati kananitti gammadu Mariami desu agako ya gulguletti nafkadu mako arme yesus adarana tanta karake baname balbal jannata Demsa ko ambektuuf na fuuldura taate lafan jiru hundatti bakka dhanaaf buute kanaaf ansi waama yeroo hundaa dhaqoo ilma keenaaf gadhu waa'ee badiif yakka koo ilma keenaaf gadhu waa'ee badiif yakka koo Mariami desu agako ya gulguletti nafkadu mako
nettanta karaki baname balbal jannata biqiltuu jannata lalisti argamte yaa gugee garraamii kennaan kan guutamte barruu harka keerraa jiraachuun barbaada du'us jiraadhut gete aanseenan gammada du'us jiraadhus gete aanseenan gammada Mariyaami dirsu wagako yaa golgolletti naaf gadhuumako harmi Yesuusi adarraa nattanta karaa kee baname balballi jannata Mariyaami dirsu wagako yaa golgolletti naaf gadhuumako harmi Yesuusi adarraa nattanta